Ashamaa akkam jirtu daawwattoota chaanala yuutuubii Abdooroo akkaataa tiiktookii irraa gaa fooloo baay'eetti argachuu dandeessan. Tiiktookii irraa gaa fooloodhaa fi viidiyoo isin tiiktookii irra poosti gootan viyuu baay'ee haala kamiin akka inni argatuun karaalee sirrii ta'een siitingii faayidaa guddaa qabuuf kan namni baay'ee yaadatee hin laalle takka isin agarsiisu jechuudha. Siitingii tiiktookii kana yoo sirreessitan gaa tiiktookii irra yeroo isin viidiyoo poosti gootan viyuu baay'ee akkasuma laayikii baay'ee argachuu danda'a. Namoonni illee ammallee fooloo isin gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf siitingii tiiktookii kana isin agarsiisu gara barnootaa deemuu irratti chaanalaan koo hin beekne yoo jiraattan chaanala yuutuubii gubbaa irratti Abduu Ooroo jettanii yoo barreeffattan na argattu jechuudha. Bakka sarchi kaasee nu hangaa Abduu Ooroo eega jettanii chaanaliin kun ni argattu namoonni hin beekne jechuudha. Irra tuquudhaan gaa profaayilii koo irra tuquudhaan gaa haala kanaan gaa profaayilii koo irra eega tuqxanii bakka viidiyoo jedhu irra galuudhaan gaa bakka viidiyoo jedhu kanaa viidiyoo baay'ee bareedaa ta'e waa'ee bilbila keessanii kan wal qabate hedduu argattu jechuudha. Akkasuma warri chaanalaan koo hin beekne sabskiraayib kan jettu kana yeroo tuqxan gaa ool kan jettu gubbaa kaa'uu hin dagatinaa isin jedhaa viidiyoo an maxxansu akka nama hunda dura isin bira ga'uu fi mallattoo notifikashinii kana itti banaa isin jedhaa viidiyoo yeroo dhaggeeffatan laayikii tuquu hin dagatinaa. Laayikii tuquun baay'ee nama gammachiisa. Kanaafuu viidiyoo yeroo tuqxan yeroo dhaggeeffattan laayikii tuquudhaan gaan namoota hedduu bira akka ga'uu fi sheer gochuu hin dagatinaa isin jedhaa. Egaa tiiktookii irraa karaalee isin fooloo baay'eetti argachuudhaaf viidiyoo isin poost gootan gaa akka inni viyuu baay'ee argatuuf akkasuma akkaawuntii keessan fooloo baay'ee argatuuf gaa tiiktookii bilbila keessa irra eega seentanii gaa kana siitingii kana sirreessuudhaaf jechuudha. TikTok irra eega seentanii akkaawuntii keessanii seentu ganjallaa kanaan mallattoo profaayilii tuquudhaan gaa profaayil kan jettu ganjallaa harka mirgaa jirtu isaa tuquudhaan gaa TikTok irra haala kanaan eega seentanii gaa asirratti wanti si yaadachiisu akkaawuntii TikTok kana fooloo gochuu hin dagatinaa namoonni hangoona hin beekne yoo jiraattan barnoota hedduu ajjala gadhiisan jira viidiyoo gaggabaaboo jechuudha. Barnoota isin fayyadu ajjala argachuu dandeessu fooloo godhaa isin jira isin fayyadaa guyyaa takka. Haala kanaan eega keessa seentanii gaa gubbaa irraa gaa tuqaa sadiinitu jirtu tuqaa sadiin harka mirgaa jirtu gaa tuquudhaan gubbaa kana irraa jechuudha. Tuqaa sadeen isaa tuquudhaan keessa ni seentu. Egaa achirra tuqaa sadeen tuqxanii siitingi piraayivis kan jedhu ni jira macarashaa dakanaa jechuudha. Siitingi piraayivis kan jedha kana macarashaa dakanaa dhufuudhaan gaa bakka sana tuquudhaan gara fuula duraa eega dhuftanii haala kanaan kan inni isin banu yeroo isin dhuftan. Asirratti gaa piraayivis kan jedhutu jira jechuudha. Akkaawunti kan jedhu kan jallaa piraayivis kan jedhu mallattoo xiyyaa kaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Piraayivis kan jedhu kun siitingii baay'ee faayidaa guddaa qabudha. Akkasuma wantoota hedduu of keessaa qaba jechuudha waan isin fayyadu. Asirratti karaa kamiin kan isin fooloo baay'ee argachuu dandeessan. Inni tokkoffaan akkaawuntiin keessan piraayivis kan jedhu kun oofii ta'ee taa'uu qaba haala kanaan. Oonii ta'ee yoo jiraate oof gochuu qabdu jechuudha. Asirratti gaa aktiiviti staart jechuun oonlaayinii akka isin jirtan yookaan immoo akka isin oonlaayinii jirtan namoonni TikTok irraa isin arguu danda'u profaayilii keessan yoo oof gootan garuu isin arguu hin danda'an jechuudha. Inni faayidaa guddaa qabu karaalee isin fooloo baay'eetti argachuu dandeessanuun yookaan kan siitingii isin sirreeffachuu qabdanu gaa suggest your account to other bakka jedhu kana mallattoo xiyyaa fi lafiitee jirtu tuquudhaan gara fuula duraa eega dhuftanii kontaaktiidhaaf egaa Facebook friendii isinii baasaa jechuudha. Kana jechuun egaa kontaaktii jechuun namoota bilbila keessan qabanuu fi namoota isin bilbila akkasuma seefii godhatanii qabdanu automaatikii osoo isin osoo automaatikii tiktookiin akka inni itti geessu jechuudha. Yeroo jarri tiktookii seenan viidiyoon keessan tiktookii irratti itti dhaqaa jechuudha. Viidiyoo isin tiktookii irra poost gootan kanaafuu kana oonii gootu jechuudha. Kontaaktii kana oonii gootu gabaabumatti gaa Facebook friend illee akkasuma Facebook friend kan jedhu kanallee oonii gootu jechuudha. Connect to Facebook account kan jedhu kana yookaan immoo TikTokiin keessan gaa akka inni Facebook keessanii wal qunnamu sheerii jechuudha. Automaatikii viidiyoon keessan gara Facebook akka deemuu fi kana lacheen oon gochuudhaan gaa dudduubatti ni deebitu. Eega dudduubatti deebisanii kabraa hammallee inni faayidaa guddaa qabu. Sign contact and Facebook friend kan jedhu kana ganjallaa kaanii jira jechuudha. Sign contact and Facebook friend kan jedhu kana jechuudha. Kanuma hammaa ganjallaa jiru kana ammallee mallattoo xiyyaa tuquudhaan gara fuula duraa eega deemtanii gaa sign contact bakka jiru kana oonii gochuudhaan ammallee kan ganjallaa jiru kana sign Facebook friends kan jiru kanas oonii gootu jechuudha. Sign Facebook friends irratti oonii gootu jechuudha. Sign Facebook friend kan jiru kana ammallee oonii gootu jechuudha. Irra tuquudhaan lacheen saayyuu asirratti gaa don't allow kan jedhu dhiibsanii okay kan jettu gaa tuquudhaan oonii gootu jechuudha. Kaalacheen oonii gootanii eega dudduubatti deebitanii gaa asirratti yoo gara Facebook isin geesse achuma dhaquudhaan gaa alloo gootanii ijamatti gatanii konneekti goota wal qunnamsiisuu dandeessu jechuudha. Kan lamman oonii gochuudhaan gaa dudduubatti eega deebitanii asirratti gaa wantoota hedduu jira. Ammallee kan isin faayidaa guddaa qabu akka namni viidiyoo keessa reuse godhu yookaan immoo diiwutii irratti gochuu danda'udha. Reuse of connect kan jedhu kana reuse of connect kana irra tuqu mallattoo xiyyaa kaa tuquudhaan gara fuula duraa dhufuudhaan gaa asirratti akka namni meeshinii yookaan alloo isin godhu diiwutii irratti gochuu danda'u jechuudha. Kana everyone irra kaa'uu qabdu yookaan immoo everyone kan jedhu kaawwalaa kana gaa everyone jechuun akka namoonni hedduun yookaan viidiyoo isin gadhiiftan riiwuu kontaa akkasuma diiwutii wantoota adda addaa suwichii jira sheerii jechuudha. Kana hundas ni gochuudhaaf everyone kan jettu kanarra kaawwachuu qabdu jechuudha. Kana jechuudha. Haala kanaan gaa yoo siitingii kana sirreessitan tiktookii keessan irratti fooloo baay'eedhaa fi akkasuma viidiyoon keessan viyuu baay'ee argachuu danda'a. Viidiyoo dabalataa baay'ee chaanaliin koo jalaa argachuu dandeessu. Waa'ee tiktookii wal qabate hedduu jira chaanaliin koo jalaa.
Chaanaalii koo jalaa bakka pileeyiliistii bakka jedhu kana eega seentanii yuutuubii irraa jechuudha. Pileeyiliistiin barnoota yuutuubii akkasuma barnoota tiktookii wal qabate hedduutu jira jechuudha. Barnoota yuutuubiitii fi barnoota jiimeel akkaawuntii, barnoota tiktookii jedha jira, barnoota feesbuukiitii fi barnoota siitingii moobaayilaa kan jedhe hedduu jira jechuudha. Barnoota tiktookii jedhu kun viidiyoo 12 jira, barnoota feesbuukii illee viidiyoo 20 jira, barnoota siitingii moobaayilaa bilbila keessan jechuudha. Itti fayyadama bilbila keessanii kan wal qabate siitingii barnoota viidiyoo 20 gadhiisan jira jechuudha. Barnoota jiimeel akkaawuntii waa'ee jiimeelii kan wal qabate viidiyoo 13 jira. Barnoota yuutuubii viidiyoo 12 jira jechuudha. Kanaafuu ajjala galtanii tokkoon pileeliistii jala seenuudhaan waa'ee tiktookii barbaaddan waa'ee tiktookii, waa'ee feesbuukii barbaaddan waa'ee feesbuukii ajjalaa barachuu dandeessu ni jira. Gaaffii qabaattan komentiin haa kaa'uu hin dagatinaa sin jedha. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahuuf laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa karaa guruppii adda addaa irratti sin jedha. Abduu Horoon jedhama. Kanaafuu viidiyoo koo laayikii tuqaa kutaattaan hanga walitti dhufnutti nagaan tura.